ilma keenya kana manguddoo tanaaf ulamaa kana qabate. أرهب نبيي أرهب نبيي أرهب نبيي أرهب نبيي كلهم تندتن دارقوت كتايوا آدم امتشرو زوجه نو هوا لسن بدقامي عند بطاياتو نسالم هونتشي وحياة معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتو تافيكا بجمتو تدوتو تكيا وروني تاتن هون دكيسانو ديبيني دفني ديبيني تملسنال يبسان سرق يزن متنال يبساننا دماكي في يبسيشا دفني سرقي إساني جدا إساني حال إسان حررقي ديماني اتي دبرساني اتي ديبيان أركيني جراجة شودا حالا كمين دبرساني مالين دبرساني مان قدوني هو حالا كمين ولي قلني أكمي تولي قلني انتلا ولي كيناني وانجا راجة شودا تاكلا مسادي جني داوتاتين الحاسوف ناجة شودا حررقين مال جتي إسينيس أكا آدا كينا نولي أكا آدا كينا تيتي ولي كيننا ولي نشينكينو ولي ركسنو جتي حررقين باي توكو ناتي تولي جرا بكا هند sheekni hin jira kaa'in beeytanii ummata muslimaa keessatti dubartiin takka gara islaamaatitti nikaaha wanta yoo godhaniif ka haala kamiin akka ta'e ka isin hunduun beeytanii ka aadaallee akkasumatti ta'eet kan immoo gara islaamaa yoo ta'e nu hundu wal fakkaataadha beeytanii gara islaamaa jechuudha. Garuu gara aadaatitti yoo dhufne immoo namuu aadaa danda'ee qabaa jechuudha. Oromoon kan baay'eedha. Akkuma beeytanii Harargeen, Arsiin, Jimmaan, Baalelleen, Shawaalleen, Wallaggaa, Boorana hundi isaa Iluumaarreen kun jechuudha. Hundi isaa akkaataa cidhaa fi heerumaa itti godhatantu jira jechuudha. Haa ta'u malee garuu gaafa walitti dabalamaniitiin hin jedhan gaafa argitanii saba lama ta'e gaafa argitanii Arsiif Harargeef Jimmaa fi Wallaggaa yoo ta'u aadaa nama lamaa baratanii achi keessaa ba'anii jechuudha. Sunis kabaalee baratee kan immoo Harargeellee kabaalee baratee addaan deemaa jechuudha. Akkamiin fiqirii wanta jedhamu sun argitanii jaalala dhugaa san walirraa baranii walirraa deemanii jechuudha. Dhugaa hedduu namatti tola sargiin isaanii jechuudha. Akkuma agartan waaw sargiin isaanii hedduu namatti tola. Harargee inda Arsii inda asii komandoo Baalee warra Baaliyyoo Baalee akkasii sargiin makfiraa fi ibsishaa akkanatti xumuramee haala kanaan dabarsanii jiranii mabruuk jedhanii mabruuk እና hedduu namatti tola hedduu gaariidha hedduu bareedaadha. Haala kanaan dabarsuun isaanii baay'ee natti tolee jira. Haga dhuma sagantaa isaaniitti nu hordofaa nullee waan tokko irraa haasofnaa itti roobsinaa wanta nutti fakkaate jechuudha. Wanta gammachuu isaanirraa haala gammachuu isaaniitti argatanirraa jechuudha. Deeman dubartii jechuudha. Warri Harargeetii fi warri Arsii haala isaanii aadaa isaanii wal barsiisanii jechuudha. Warra Harargeellee Baaleellee barattee Baaleellee ka Harargee barattee Harargeellee ka Baalee barattee haala kanaa shambaaran bah jedhanii ka akkuma argitan ummanni hundi gammachuudhaan jechuudha ka walirraa deeman jechuudha. Maashaallah hedduu namatti tola. Yeroo tokko beeytanii carraan rabbiin ganama yoo isinii kenne haala bareedaa ta'een waa hunda dabarsitanii jechuudha. Amma immoo cidha isaanii kaakaa wal bira gizee jiranii sargii godhatan haala kamiin akka ta'e hin laallaa jechuudha. Maakiyee baxaamitti haala kanaan kun warri Baalee gara mana ofii deemaa jiranii milkaa'anii jechuudha. Milkiin gara biyya isaanii galaa jiranii. Dubartii Harargee Maakisha Makfira maqaan isii tikkilenyaan Makfiraadha. Damaakiin lama TikTokiiti. Makfira isaanii fudhatanii gara mana ofii deemaa jiranii jechuudha. Argitanii bakka isiin hin jirreetitti haala kanaan dabarsan osoo isiin jiraatte dammoo
akka itti inni tolu akkana jee isinitti himu isinuu beeytan ka waan hundaayyuu jechuudha. Sargiin biyyatti yoo godhamu maatiin akkatti yoo gammadan hedduu tokko namatti tola jechuudha. Maatii yoo argitan biyya hambaa deemnee yoo deebinu argitanii maatirraa fagaannee yoo deemnu wanti hundi nuuf hawwii waan ta'eef haala kanaan ka ibsishaan soddaa bira deemee soddootaan wal baree haala bareedaa ta'een isaanillee intala kenna sii kennine nikaa sii goone jedhanii haala kanaan biffee ofii nyaatanii nyaata isaanii nyaatanii gammachuudhaan biyya ofiitti deebi'anii jechuudha. Akkasumas mee baaleen haala kamiin ummata ofii simattee haala kamiin ilma ofii baastee intala fudhattee haala jedhuun kutaa afuraffaa isiniif finna kutaa shanaffaalleen akkasumatti itti fufa haaluma saniin ka sargiin ibsishaa haala kanaan bareedee itti fufaa jechuudha. Warri Harargeellee kun akkuma agartan intala kennanii haala kanaan sirbaa jiranii haala kanaan shambaarambaa jedhaa jiranii kaa'in argitanii warri dubartiillee akkamitti akka isaan itti simatanii uffatallee laananii waa hunda godhanii warri dhiiraallee akkuma beeytanii du'aa walii godhanii dubartii walii kennanii haala saniin baay'ee bareedaa tokko jechuudha. Sirbanii sirbisiisanii intala kennanii jechuudha. Saniifuu ka itti aanu ka maal akka ta'u ka walumaan daawwanna haga dhuma sagantaa kenna nu waliin daawwadhaa isinan jaa isinillee bakkuma jirtanitti sirbaashi isinillee bakkuma jirtanii namuu bakkuma hunu jirutti gammachuu fi ibsatuun bareeda waan ta'eef akkasumas ibsadhaa isinin jenna bakkuma jirtanitti haala kanaan ka ibsishaan keessummaa yookaan immoo warra soddaa dhaqee mikirfiraa fudhatee galee warri jaarsotaallee du'aayii godhanii haala bareedaadhaan haala namatti toluun intala isaanii kennanii aalee jechuudha. Congratulation baga gammaddan isiniin jedha. Abbaan ibsishaallee kun akkanatti waxaatiin as keessa taa'eetiin ilma itti gurguraa jira ka ilmatti fuudhaa jira ka እና ibsa Abdul Qadir ilma keenya kana manguddoo tanaaf ulamaa kana qabatanii intaltees maghfiraa munawwar armaan tana gartee muqaadima ofa muhaya Masya Allah, argada isni muka keenya jennani. Isin tu apa ji? Isaan amma akka biyya isaanii isinitti himan. Isin akka biyya keessanii itti himaadha. Isin warri keessummaa kan dhuftan immoo jarri kun ulamaa'idha. Waan ulamaa'in isinin jettu jala deema akkasuma. Naaf galaa bar. Jechuun isinis akka keessanii tan isaanis akka isaanii himanii fi amma waan isaan jala deemaa tartiiba isinitti himaadha. Wallaggarraan shawarran maarree jettanii osoo akkasitti ol keessa zarii baay'istanii bareedaa isinirraa እና dubartii Harargeen bareedduudha deemaatiin fuudhaa isinirra ijoollee dubartii Harargee fuudhuu barbaadan selfii qabadhaatiin deemaa fuudhaa isinirra warri Harargee immoo gara Arsii kottaatiin intala Arsii fuudhaa isinirra wal keessa bareedna walumaan bareennaa isinirra haga sagantaa biraatiin walitti isinitti dhufnutti sagantaan keenya har'aa asirratti xumuramee jira isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.